Kam jirtu hordoftoota toora kanaa har'a mata duree kan kutaa darbeerraa kan itti fufedha. So kanaan dura waa'ee harree ilaalleeti jirra. Harree keessatti gosa lama ilaallee single dimension fi multi dimensional harree ilaalleerra jechuudha. So beekamaatti kan isin beektanii wanti nuun Excelii irratti fayyadamnu hundi isaa bifa harreetiin hojjeta. So row qabaa, kolumnii qabaa. Seeliin hundumtuu Excelii irra jiranii maqaa mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf asirratti C2 jedha yeroo addanna tuqe. Asitti seelii kana yeroo filu. Kana jechuun maal jechuudha? Siin inni jalqabaa kolumnii isaa ibsa. Lakkoofsi lama immoo tarree isaa ibsa jechuudha. C2 jechuudha amma kun. So fakkeenyaaf as keessa yoo lakkoofsa 3 galchee asitti jechaadha. So asitti immoo dhufee inni kun yoon tuqee jechuudha. Sorry. As yoon tuqee C4 dha. Kanaafuu mani C4 kana is equal to C3 already C2 already dubbannee jirra. C2 plus 1 yoon jedhe maal naa godha? C2 kana automatically select naa godha jechuudha. So maqaan isaa dhaabbataadha jechuudha Excelii kana irratti. So C3 plus 1 C2 plus 1 wannan jedhee fi kana 4 godhe jechuudha. So akkuma kana konseptii nuti maatriksii keessatti ilaalle torbee darbee bifa kanaan hojjetaa jechuudha. So konseptiin Excelii fi maatriksii tokkuma. Wanta row fi kolumnii qabu jechuudha. Isa booda akka barbaannetti yoo barbaanne waliin baay'ifnaa yoo barbaanne waliin hirraa akka barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. So har'a kan naan isinii qabadhee dhufe soortiidha. Akkamittiin daataa soortii goona piroograamiidhaan. Yoo Excelii fayyadamnee tuun ta'ini koodii keenyaanii akkamittiin soortii goona. Asirratti amma isinii kan isin beektanii right click yoon goone amma kana wanti kun soortii mini. Xiqqaadhaa gara guddaatti tartibessuu yoo barbaanne daataa kaanii 1000 wanta 1000 qabna yoo ta'e tokko tokkoon order gochuun yeroo hedduu waan fudhatuu fi so Exceliin kana haala salphaan hojjeta asirratti kallattii maanas dhufne sort yoo jennee custom sort jennee Excelii irraa xiqqaadhaa gara guddaatti smallest to largest yoo fille tartiibaan nu kaa'aa jechuudha. 1 2 3 6 inni guddaan dhumarra galaa jechuudha. So kana duuba maaltu jira wanna jedhu ilaaluuf deemnaa jechuudha. Akkamittiin kana hojjenna? Piroograamii irratti wanti kun akkamitti hojjetaa jira jechuudha. Dudda duuba batanii kana ilaaluuf deemnaa jechuudha. Ofii keenyaan hojjenna amma kana. Wanni akkasii akkamitti hojjechuu akka dandeenyu. Soortii kana akkamitti hojjechuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. So warri algooriizimii hin beekne algooriizimii jechuun mala ittiin piroobileemii tokko solvii goonu jechuudha. Piroobileemii tokkoof immoo deebii yookaan tooftaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Inni maal jedhama? Algooriizimii jedhama jechuudha. Tooftaa ittiin rakkoo furru jechuudha. So rakkoo tokkoo fi tooftaa hedduu qabaachuu dandeenya. So isaan keessaa inni gaarii ta'e the best solution jennaan yookaan furmaata gaarii jennaan. Akkuma kanaa soortii keessatti C++ fi C language keessatti warri beekamoo ta'anii gosoota 5tu jiru. Warri algooriizimii barattan beektu. So selection sorting jira, bubble sorting jira, quick sorting jira, merge sorting, heap sorting jiru. Hundumti isaanii gooliin isaanii tokkuma. Daataa kana sortii gochuudhaaf xiqqaarraa gara guddaatti yookaan immoo guddaarraa gara xiqqaatti nuuf tarreessuuf fayyadu. Garuu malli isaan fayyadaman adda adda. So isa immoo isa kamtu beestiidha isa jedhu complexity analysisdhaan hojjenna yookaan big O notationidhaan represent gochuu dandeenya jechuudha. So har'a kanan isinitti agarsiisuu deemu waa'ee selection sortiiti. Maaliif inni toppikii kanatti dabalee torbee yeroo darbe kutaa 13ffaa irratti waa'ee multi dimensional array ilaaltaniitu application isaa isinitti agarsiisuudhaaf. Kanaafidha jechuudha. Kun yeroo baay'ee algooriizimii fi data structure duukaa kennama gadi fageenyaan koorsiin akkasii jechuudha. Mata dureen akkasii kun garuu application array akkasiin bartan barbaadeeti kanaan itti dabale. So akkamittiin array yookaan daataa hedduu ta'e soortii gochuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. So asitti hinti isaas ni kennee darbuu fi selection sortii ni jedhamu maal godha seetan. Jalqabaa inni kun xiqqaadha jedhee kaa'a. Amma fakkeenyaaf 100 kan jalqabarra jiru. So mee gurraachessas. Inni diimaa kan xiqqaadha inni kaana. Isa booda maal goona? Warra hafe hunda isaanii keessaati lakkoofsa isa xiqqaa barbaannaan. So amma maal taas keessaa xiqqaanii lakkoofsa tokkodha. So isa booda maal goona?
tokko kana finnee as keenyeetii booda for loopidhaan hojjedha kan akka kanatti barreeffamu. Tokko 50 dhibba immoo finnee as galchina. So addanni dhibba ta'a jechuudha. Isa booda warri kaanii akkuma jiranitti itti fufu. Warri kuni akkuma jiraniin jechuudha. Steppii tokko finnee gaama kun loopii tokko irratti hojjenna. Isa booda immoo maal goona? Isa lammataa kana bira dhufna. So 50 kun xiqqoodhaan ni kaana. Isa booda warra hafirraan gadii kana keessaatii xiqqoon eenyuun barbaanna loopii barbaanne minimaami kana hojii wal bira qabaadha jechuudha. So akkasitti yoo dhufne immoo xiqqoon maal taati? Lama kana finnee bakka 50 geenyaa 50 immoo sun. Akkuma kanaan hunda isaa gochaa deemni dhuma irratti deebisa sirrii arganna jechuudha. Mala akkasii fayyadamna yoo ta'e maal jedhama? Selection sort jedhama jechuudha. So booda practically sin ilaallaa amamee gara konseptii isaatti haa deemnu. So konseptii isaa isinitti himuu fi kaane daataa bifa akkasii qabna haa jennu. So selection sortii fayyadamuuf deemna. So ilaalaa gaammanni kuni lakkoofsa ibsa. Yoo isinitti agarsiisumaaf giraafiin kun sun 45dha. Kun 20, kun 55, kun 60, kun 10, kun 15dha. So kana keessaati amma maal goona selection sortii fayyadamna yoo ta'e jalqabanni kun xiqqaadhaan ni kaana isa jalqabaadhaan. So this is minimum jennee kaana jechuudha. Isa booda maal goona warra hafe keessaa kana minimum erga jennee kana ilaaluu dhiisneeti warra hafe keessaati xiqqaan eenyuudhaan ni barbaanna. Asii kaasee jechuudha warra kana keessaa. So fakkii irratti akka ilaaltanitti xiqqaan kanadha. Lakkoofsa bakka bu'u chaartiin kun akkasinii galuu fedheen godhe. So minimumiin kana wanna ta'eef maal goona isa kana finnee as keenya. Isa kana fuunee as keenya jechuudha. Kun afaan piroograamiidhaan maal jedhama? Swap gochuu jedhama. Iddoo wal jijjiirsiisuu jechuudha swap memory. Waa'ee swap waa'ee operator in C++ keessatti dubbanneerra isatti irratti deebitanii ilaaluu dandeessu warri mata duree sanaan hordofne jechuudha. So wanta tokko asii finnee addana kaa'uun dura maal qopheeffachuu qabna? Yoo nuun kana koppii goonee irra keenye isa jalqaba ture nu jalaa balleessa. Kanaaf maal goona variable biraa qopheessineeti. Variable sadaffaa jechuudha. Isa kana fuunee as keenya. Variable sadaffaa isa qopheessineera. Isa booda kana fuunee immoo addana keenyaan isheen as turti as jirti waan ta'eef ishee immoo finnee as keenya jechuudha. Temporary variable irraa fuunee bakka kana keenya jechuudha. So amma maal ta'a? Xiqqoon kana wanna ta'eef kana finnee as keenya jechuudha. Swap goona. Fakkii irratti akka isinitti mul'isu yaala jechuudha. Xiqqoon kana waan ta'eef kun addana dhufti jechuudha. So amma gaa wal jijjiirame. Isa booda maal goona asii kana jechuudha. Kun already sorti ta'eera. Paartiin kun isheen xiqqoon kun jechuudha. Kan tarreen galiin hafe warra gara harka mirgaa jiran kanadha. So isaan keessaa sammas xinnoo barbaannaan. Xinnoon kana akka fakkii irraa agartani. So xinnoo kana finnee isa kana wajjin wal jijjiirraa jechuudha moos. Look. Jijjiirree ammas inni itti aanu steppii sadaffaa irratti maal goona? Kana akka isin galuuf hin ibsaadha malee for loopidhaan hojjettu gabaabumatti ofiisaan iterate godhe kamtu xiqqaadha guddaadha swap godhaa deema ofiisaan. Okay? So ammas xiqqaa sattaan filanna. Kanadha waan ta'eef kana finnees galchinaa jechuudha. So innas dhufe. Dhumatti amma moora kana tafas keessaa xiqqoon qabe. Kanaaf kana wal jijjiirsisna iddoo isaa. Kunis dhufees gale. Inni dhumaa kana tafe so wanni hundumtu sortii ta'e dubbiin dhumatte jechuudha. Sortiin dhume jechuudha. Kun maal jedhama? Selection sortii jedhama. Tekniika kana fayyadamnee hojjenne selection sortii goone jechuudha. So bifa koodiidhaan ilaaluu dandeessu. Kanatti ilaaluu dandeenya. So kana booda yeroo barreessu isinitti agarsiisa. Amma garuu waan isinitti barbaadu so jalqabarraa kana elementii hunda isaarra deemaa turre waan ta'eef jalqabarraa kana. Jalqabarroo kaanu inni jalqabaa xiqqaadhannee kaana. Assumption jechuudha. Isa booda maal goona? Warra gara harka mirgaatti jiran ilaala I+1 irraa kaana. I hin dabalatu I+1 iti amma dhuma amma daataa qabnu hunda isaa keessa deemnee isa xiqqaa barbaanna. Isa xiqqaa yeroo argamnu xiqqaa sana fudhannaa jechuudha. Isa booda maal goona? Swap goona. Oddoo isaa wal jijjiiraa irraa. Daataa I isa jalqaba ture temporary irra kaanne smallest daataa irra keenya isa booda temp irraa fuune bakka smallest sana kaawwanne jechuudha. Akka kanatti hojjennaa jechuudha. Okay? So warri algoritmii barattan beektu akkan jalqabaa dubbadhee algoritmiin tokko kan algoritmii biraa yookaan furmaata tokko furmaata biraa irraa kan nu ittiin compare goonu speediidhaan yookaan yeroo ammamii fudhata seeduudhaan jechuudha. Inni immoo bifa big notationidhaan ibsinaan.
So fakkeenyaaf asirratti jecha luuppiin kun ala meeqa naanna'a? Inni taayimsii naannaa duwwaarraa ka'ee deema waan ta'eef. Asis inni jira. So swaappii meeqa qaba jechuudha wanni kun inni taayimsii inni naannaa jechuudha ofirra. Deddeebinee inni nuyi hojjechaa turre kun. Daataa 5 qabna taanaan ala 25 deemna jechuudha nuti. Kana irra deddeebinee wanta kana sortii goonu. So kompleksitiin algooriizimii kanaa n square dha jechuudha waliin baasu. N times n waan ta'eef O of n square jedhama jechuudha. Selection sorting n square. So algooriizimiin biraa wanna kana O of n itti fixu. Inni qofaan fixu yoo jiraate inni beestiidha inni. So kun tooftaa ittiin koodii compare godhanidha kan algooriizimii compare godhudha jechuudha. So isa waa'ee material data structure yeroo eegallu gadi fageenyaan ilaalla. Ammaaf kanuma mee gara koodiitti adeemnu implement goone jechuudha. So koodii haadaa ammasnu selection sorting namee maqaasa yookaan lecture 14ffaa waan ta'eef lecture 14. So akkuma baratame hash include IO stream itti daballee eegalla. Input output wanna qabu ta'uu isaa ibsuu fi saboda coding fedhee main function qabaachuu qabanneerra. Saboda return statement main function maalidha? Zero dha wanna tokko wanna return goonuu qabu. Waa'ee function dubbanneerra. Warri material kana ilaalle teellaatti deebi'aa waa'ee function dubbisa. So amma maal gochuu fenname array way declare godhame x jenne. Array elementii 5 qabu of keessaa. Okay, so elementii kana value samee akkas goonee keenya. Booda sorti goona waan ta'eef tokko 3 2 4 goona. Kan nuti barbaadnu booda 1 2 3 4 5 akka inni nu baasuuf. Okay, so amma gaa function nu barbaachisa. Iterate goonee selection sorti hojjechuu keenyaaf jechuudha. So function akkamitti akka define godhan beektu hundi keessanii. Int mani maqaatti kennina jalqabaa tartibessuu jechuu dandeenya maqaasaa. So maal fudhata kuni array isa nuti itti arginu. So arrayn keenya asitti x jechuu dandeenya. X itti erguuf deemna amma gara koodii keenyaatti. So let's say it's 5 or 6 and any number of elements asitti kan define goonu sana jechuudha. Elementii meeqa akka inni qabu sitti ibsuu dandeenya. So asitti maal gochuu deemna amma sortii algooriizimii keenya barreessina jechuudha. So maal jenne jalqaba minimumii assumptionii keenya lafa kaa'annu qopheeffachuu qabna. Mean jenne jechuudha. So inni jalqabaa mean jennee maqaana yeroo hundaa inni jalqabaa xiqqoodha jechuudha. Xiqqoo jechuu dandeenya asitti. Xiqqoo. So amma gaa loop goona hunda isaanii irraa iterate goone for int I is equal to 0 ishee jalqabaarraa kaana ammam deemna amma n minus 1 itti deemna I plus plus isa dhumaan dabalatu waan ta'eef already inni dhumarra jiru already sortii isa ta'edha dhumarratti rofinnu. So amma gaa minimum xiqqoon keenya eenyu akka taatetti mee jalqaba xiqqoon keenya asuma jalqabaati I 0 dhani ishee jalqabaati inni kaane xiqqoo keenya gaa kun. So isheen xiqqoo erganne warra harka mirgaatti jiran hunda isaanii bira deemna gaa. For int jene sarraa ka I plus 1 I yoo gone wal qixa ka ofiima isaan caalu waan ta'eef sirrii miti jechuudha. So harka mirgaatti isa jiran hunda isaanii ilaalla gaa. J is less than n taagaa kun immoo j plus plus enneeti asitti bracketii bannee cufne keessatti maal dalagnaa compare goona gaa guddaa ta'us dhiisuu isaa. If asitti functioning keenya x dha. X of j is less than x of xiqqoo ishee jalqaba. Yoo xiqqoo gadi ta'e isa dha jechuudha. Xiqqoon nuun amma godhannu isa dha jechuudha hin jijjiirra. So xiqqooni j dha jechuudha. Maaliif j'n kuni xiqqoo gadi waan ta'eef jettii kana fudhachuu qabna jechuudha. Xiqqoo irra kaawwanna koppii goone. Ishee xiqqoo barbaannani silayyuu kan jalqaba dhufu kan nuti barbaannu. Isa booda swap goona asitti immoo. Function biraa nu barbaachisa lama. Swap gochuuf x of xiqqoo qubee dogoggoraa hin jiruni.
x of xiqqoo fi x of I wal jijjiirraa jechuudha. Okay. Finnem amma gaa functionii kana define gochuu qabna. Swap immoo duraanii operator in C++ jedhu keessatti hojjenneerra waan ta'eef wanna tokko variable yookaan data x fi y hin qabu. Amma fakkeenyaa x yoo ta'e 5 ta'e fakkeenya isinitti himuuf y yoo 6 ta'e gatii isaanii akka isaan wal jijjiiran gochuuf maal goona? Yoo nuun kaaneen kallattumaan x equal to y inni maal ta'a? Gatiin x nu jalaa baddee jechuudha. Maaliif y isa haaraa fudhata waan ta'eef x kallattumaan fudhata jira waan ta'eef. Kanaafuu yeroodhaa fi kan x lafa kaawwannu qopheeffachuu qabna. Temporary variable jechuudha. So temp inni x n. Kanaafuu maal ta'a? Gatiin x temp irratti koppii ta'eera. X nama kallattumaan y irraa fudhachuu danda'a. Isa booda y immoo eenyu irraa fudhata? Temp irraa fudhata jechuudha. So amma maal ta'eere? Ilaala koodichi waan nu hojjetaa. Temp is equal to xn. So x meeqa ammasitti 5. Kanaafuu tempiin 5 ta'eera jechuudha sitti. Sinii galeera. So x is equal to y nemmoo. Kana jechuun immoo copy the values of y to x. So x meeqa ta'e 6 ta'e jechuudha. Y immoo tempii irraa fudhadhu jechaadha. Tempii meeqa? 5. Amma maal ta'e waliin jijjiirsisne? X meeqa ta'e 6. Y meeqa ta'e 5. Kana jechuudha swap jechuudha. So kanarraa word ittiin ibsan hin jiru kabiraani. Maaliif wanna salphaadha waan isinitti hime wanna ta'eef. So int swap enne int passing by reference ta'uu qaba ammoodha. Kana duubaan jijjiiruuf. Miti? Passing by value in the by reference ilaalleedha kanaan dura. So isa soorri mata duree sana warreen hordofne achitti deebi'aaf yaadachiisa. Isa fayyadamuu qabna. And kanaachi variable is as keessa jiru nu jalaan jijjiiruu wanna ta'eef. So temp jedha. Tempiin kuni eeraa fudhatanne irraa amma example isaa isinitti himeen darbe wanna ta'eef irra deebi'uun barbaachisu. N immoo B irraa fudhata, B immoo temp irraa fudhata. Dhumatti jechuudha. So wal jijjiirsisa. So mee gadaabuu nu gaama. Wanta hafe jira. Yoo hafeetti deebina. So amma gaa iwaamna functionii kana tartiibessiisee jedhu waamuu qabna. Function calling tunuun itti waamin hin hojjetu ni tartiibessi. Eenyuun tartiibessatti erguu qabna kaa x asitti. X jennee asitti waamuu qabna jechuudha. So x ennaa saayizii isaa asitti immoo barreessina. 5 hin jedhama gatii inni ishee kana jechuudha. So amma kuni mee compile goonee haa ilaallu. Wow. Irreera hedduu fide. Eessa tartiibessii biraa dogoggora jira. Mee irra deebinee haa ilaallu. Tartiibessii inti xiqqoo irreeriin fuunsaa gaariidha takka. 0 xiqqoo is equal to I for integer is equal to I plus 1 j is less than nj plus if x of j is less than x of xiqqoo semicolon asitti ta'e. Statement in C++ keessa jiru hundisaa semicoloniidhaan dhumuu qabanneerrani. So inni asidha. Tartiibessii int is equal to 5. Okay. Sorry. Kana gallattuma waamuu dandeenya maaltu nu rakkise. Asitti bracket irraan fanne. Shit. What the hell? Expectation go where? Can I run for that? The course not declared in this scope. Why? The code. Where is the code? Where did it go?
qubeen dogoggora jechuudha. Dogoggora qubeeti. So mee run yoon jedhe amma outputiin hin jiru. Maaliif si out statementii as keessatti barreessine hin qabnu waan ta'eef. So there is no output. See out. Oh, for loopii fayyadamnee baafna gaama. So mee kan dura ture baafneeti. Isa booda erga functionii goone maamulli see out kan dura ture. Line jedheen. Okay. So scrolling goda gattiqqoo. Okay. Loop for int I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus. Is it see out? I no x of I n80. So comatti godhame. So kun maal baasa amma isa originally akka jirutti baasa kun sorting godhu jechuudha inni kun ilaalumaaf. So akka rutti nu baaseera 5 1 3 2 4 jechuudha. Amma immoo tartibessuu erga waamneeti immoo isanni nu baasu laalla. So kanuma copy gochuudha. Kanuma copy gooneeti asitti finna. So charge fixaarti laptop. Okay. Yep. So kun immoo isa erga tartibessuu waamne waan ta'eefi eega toora galee namee maqaasa akka mul'atutti jechuudha output irratti. Eega toora galee waan inni fakkaatu. So new line nu barbaachisa jetti. So let's take a look. Run. Yep. Lala. Selection sorti waan nu hojjete jechuudha ofii masaan. 1 2 3 4 5 godhee toora nu galcheera jechuudha. So wanni guddaan maalidha asitti? Wanti nuun hojjenne koodii keenya keessatti jechuudha. Daataan kun akkas ture jalqaba maal godha? 5 irraa kaasa booda xiqqoo barbaada warra kana keessaa. Tokkotti xiqqoodha isa booda tokkoof 5 wal jijjiirsiisa. Isa booda immoo rafan kiyaan 2 fida. 3 fida 4 fida 5 fida jechuudha. Akka kanatti irra deddeebi'ee loopii godhee isa xiqqoo baafataa deema. Isa booda wal jijjiirsifne jechuudha. So akka inni immoo data isa main functionii keessa jiru ofiisaan jijjiiruuf maal goone? Pass by reference fayyadamne sitti mallattoo kanatti daballe. Endecha mallattoon kun hin jiru tanaan nu jijjiiru. Mee isinitti agarsiisu. In jijjiiru isa original in jijjiiru as keessatti qofa jijjiira malee. Run. Look. Wanti tokko hin jijjiiran 5 1 3 2 4. Kanaafuu pass by reference faayidaan isaa kanadha jechuudha. Memory address irratti deemee waan nu jijjiiruuf. So memory location isaa irratti dannee jijjiiraa irraa waan ta'eef successfully jechuudha wanni kun nu hojjeta. So faayidaan kana swap jechuun data variable lama ol jijjiirsisuudha. Variable sadaffaa uumne jalqabaa sadaffaa irra keenya kanatti ol harkaa fuusifna jechuudha. So kutaa ashattaanatti gosa sortingii warra hafan ilaalla. Masittuu nagaan tura warri subscribing goone subscribe godha. Hiriyoota keessaniif share godha. Galatooma.